Hi guys, akkam jirtu egaan daawwattoota hordoftoota maatii Daminaatech kunoo egaan arra viidiyoo tokkoon isin deebi'atan jira. Egaa viidiyoon kun isin eegaatiin gaaffii isin keessaan na gaafattan irratti hundaa'een isiniif qopheesse. Yeroo darbee gaaffii kana namni keessaan na gaafatte viidiyoon kun kan keessanidha jechaadhaani. Egaan viidiyochis haala kamiitu bilbila namaa yookaan kan jaallee keenya xallamnee dhaggeeffachuudha dandeenya jettanii warreen keessaan nu gaafachaa turtaniif egaa viidiyocha qabannee achumaan kunoo gara YouTube'itti deebinee jira jechaadha. Kunoo egaa kana fayyadamtu innis star ja'a tokko starii 0 bilbila abbaa sanaa itti naqxu gaa. Saniin booda bilbila namaa dhaggeeffachuu barbaadanii jechaadhaani. Ergaa isatti naqxanii dhumarratti mislaalii keessu iddoo lama bilbiltan sanatti buutuu jechaadha. Kunoo eegaatiin call forwarding there is no replay registration was successfully okay jettu. Amma seetiin egaan akka inni isinii galuuf irra deebiin isinitti agarsiisa. Star ja'a tokko starii gootanii lakkoofsa bilbila abbaa sanaa itti naqxu. Yookaatiin ammoo koodii kanarra deebitanii yoo barreessitan irraa kaasuu dandeessu. Faayidaan isaa lama. Koodii kanatti naqxaninnaan deebii irraa kaasuu danda'a si'a lama. Qabachuudhaaf immoo akka irra deebi'uuf isiniif ta'utti kunoo kanumadha. Call forwarding when no reply registration was successful okay gootu jechaadha. Haala kanaan dhaggeeffachuu ni dandeessu jechaadha yeroo isaan waliif bilbilanii jechaadha. Viidiyoon kun irraa kanumaanii kana caalmaatti ammoo subscribe godhaa isiniin jenna. Nagaatti egaa.